Achi booda dhuftee eegas yeroo lammaffaa sana dhuftee qalbiin kiyyaala na waa murteeffattee murteenii nagaa fi humti jaalalaa dhiyeeffamu jedhee ofii kootii dabalee tuma qoosaa hir'uu haasaatuma haasaa akkam boya dhugaa rabbi si jaalladheera amma ati kun nattiin heerumtaa hin jireen. Guyyuma lammaffaa isiin ziyaaraa dhuftetti. Karootidha. Hayyee dhaabbadhu baako simiti kanan gaafadhu gatii waliin haasaftaniif obsee wanni kun dhugaadha gaafati tokkoffaadhatte namchi kun siin zayyarree gaafati lammaffaadhattu achumaan jagaa fi jaalala sii deesse. Gaafa jalqabaa dhuguma waliin dubbifne rifaatu ta'ee hangama kootiin garuu rifaatuudha. Rifaatuun malee isuma illee ofiisaatii gannatti bahee rifadhee nagaayyuun gaafa illee medhee bira darfadhee ol malee nama dhiisee. Gaafa lammaffaa immoo ergan dhaqee galee namatuyyuu achi gaafa lammaffaa sana sadhanne laayivii wayii waraabnee rabeetta takkaa viidiyoollee waraabu achumaan namni waan hin jejjetteti viidiyoo sana kukkutanii deemsisaa turan beektaa. Nalama fare. Tokkotti na beeksisa. Gaafa guyyaa lammaffaan bakka ka'uu barbaade bakka dhaga'uu manni koos dhaga'uu barbaade gaafa guyyaa tokkoffaa harka si fuune namni kun saatteetu harka si fuuchuu miti morma jalatti kaachuu barbaadu achumatti fuulletti si ilaalee si taajjabnee kaane waan taajjabne irra nu gurra qabna ija qabna sammuu qabna waan ta'eef gaafa guyyaa lammaffaa gaafa dhuftu immoo xiqqoo jaalalli seenee fi obseekoo jechuu eegaleera suutaan obseekoo akkam fayyada galatoomishi siin jala sila dhiirina beekaa malasa yoo yaadatte dubbatti deebite halo obseekoo waan kale sanaa gooteef galatoomishi ilmoo durbaataa dhuftee mana kimitti na gaafatteemo ay sinirraan fadhushi waan akkasiitiin eegalaati lan beekaan natti mun barbaadu garuu gaafatti lammaffaadhattu namni kun kiraanchii lafa kaa'ee ol ka'ee sitti maratee si dubbise moo situ dhaqee siree irratti itti maratee itti dubbise waliin dubbifne jechuun dandeessan yalla. Gaafa lammaffas yeroo naquun ittiin dawwallee bootaa bareeda waan ta'eef waliin dawwalle ture qaxxalee yeroo naqu akkana si bahuuf gadi bahuuf deemaara barri irratti natti dhufe uffatee ka'eerayyuu. Achumaan ol deebisee barri marraa ol deebisee teenyee sana booda laayivii wayii seenne beektaa laayivii seennee. Walaammattanii waliin dubbifne sadaffaan sin gaafataa jiraan. Sitti maranne namni kun moo situ dhaqee itti marate jalqaba. Waa'ee marachuun jiru dubbisaa immoo wal dubbifneerra. Harka ragaan sin itti argamee jennaan lamii dhiyaattu bara harka. Harka mukkame. Gubee. Himi ati xaaxee si himi waan jiru. Harkaa miti harka osoo hin taane guyyaa lammaffaa sana akkasuma akkuma siin jedhaartu kanaanaaf gabboodha garuu nan dirfadhen illee nyaata yeroo baay'ee ruuza waan ta'eef naanuma gadi bu'ee achuma keessa jira hoteelli achi keessaa waa bitadhee gaafan akkas gadi ba'u isiin nyaatas qabatteerti waa hunda harkatti qabattee sana qofaa miti kiraanchiyyuu yeroo jalqabaatiif ol kaatee gabaa baay'eetu jira akkasitti ati amma waa'ee amma sitti maratteetti si dubbifteetti waan akkasii waan jedhuuf jennaan oliin ka'ii bakka jettee asumatti dhuftee akkas gadi jettee na dubbiftee. Kanaaf saarti kaa jedhati shi dabarfadhu amma jedhi itti obsetti fufi isa jedhaa turte. Sana booda obsee miti mubee sana booda si dubbifteetti ana bakkuma kana baruufani si galee dubbisuuni sitti jettee si dubbisuuni walitti dhiyeenyarraani malee jaalalli isii seenee isa seenee miti. Dhaga'uu barbaanne kaa gurri keenya inaaffaadhaan ummanni waan meeqa gaafataa bulan hayyee. Sana booda mubeekoo yeroo sitti marattee jettu hedduu gammadde miti ibsuu dandeessaa miira keessa turte ibsuu dandeessaa namni jaallatanu namni fuuchuu barbaadanu namni jaalala gaafachuu deemanu yeroo inni namatti maratee nama dubbisu miira akkamii namatti dhaga'ama daraa waan akkanaa kanan dabarsine. Haasaan kan keenya kun yoo haasa'ame halkan fayyaasitti fudhata. Maaliif yoo jettee haasaan waan haasa'ame dhumu yoo gidduma gidduudhaa fuuneetuma daddarbuu malee. Eeyyee.
Kaasaa somni fin. Naaf gala kanaaf hanga gabaabseera darbaa jira mubee koo siin gallensi'a fakkeenyaaf dhuftee si dubbifteetti yeroo si dubbifteettu namni jaallatan an amma jaalladhee dabarseera waan ta'eef inumaayyuu kutaa torbatuun baradhuun jaalala eegalee carree qabeessaa miti malee an. Isa walumaan beekna yeroo sana wal ilaallee walitti nabanneera bakka wal ilaallee wal ilaallee. Jechuudha ayyee irra darbineerra. Sana booda gaaffii jaalalaa achumatti gaafatte immoo guyyaa kamiin gaafatte jaalala gara gabaabsaa deemuutti deemne. Gaaffii jaalalaa yoomi. Yoomtee gaaffiin jaalalaa gaafuma sana moo sanaan booda moo itti fufaa madara keessanii kenneera. Sanaan booda gaaffii jaalalaa sanaan booda kan hin dhiyeesse. Yeroo sanaafis onneen kiyya mallinaaf hin kennan ofiifan jaaladhe onnee kotti malee isa kaasii rabbitu beeka. Ana akkuma silasiin jedhee namoonni baay'eetu dhufanii jedhanii egaa ta kan si onnee si rabbitu beeka. Mungkin amalli sun kan duraan nama cinqamtu ta'utu mala. Na jaallattes ta'uu mala. Na jaallattes ta'utu mala. Isa kana rabbitu beeka. Keessa siitu beeka. Anis keessa kiyya anaa fi rabbi qofatu beeka. Waan keessa koo jiru. Dhugaatti Junaa danda'ame isuma yeroo jalqabaa sana sana biratti haftu. Akka nama lasiitti argitti jechuudha. Si galee. Kana booda anis nama dhugaa rabbi dubbachuu taanaan isinis kunuuti na bira jirti. Nama waa jarjareellee waa wanne isa kana jarjaree dhaqee wayitti galuu kanas waa uusuu kanas hin beeku. Suutuman qoosaa fakkeesseetuma kolfaan si gaafadha. Ati gin jaalala akkan si jaalladhu narraan hubattu. Abbaa fedhe yoo ta'e akka nama kana jaalladhu qoosaadhumaan itti maan akka sidhaatamu akka duuriyyee asii jira mitiire shammaashii karaarra deemtu akka sidhaatamu. Sin jaalladha gamaa jedhamu man darbaan qaamala godhu. Maaliif namni narraan beeku qoosuma waan faan qoosu isaa hin amanu ture. Isa yeroo sanaas akkasumatti dhiyeesseefi ture. Eega siin galtee kaadhiin bilbilaanii dhiyeessiin jedheen dawwaleenii akkam nagaadhaa fayyadaa jirtaa gabaatti habaamee kaasonnee kan beektanii waan keessa taasaamu mana mana nu beeka. Achi booda sin jaalladhan jedheeni. Balaan buute ishii. Mee mubeenaa seenatti asirratti obsee maal jetteen maal deebifteef gargaari. Anis jettee miti achumaan silaa qophootte taarta. Siin xumuraan. Ayyee mubeen sitti deebine ayyee. Sitti deebine. Dhugaan jirtu dhugaa dubbachuun firooman kun jedhe. Ani garuu maal isaa taatu fedhi waan fedhe isaa taatu an jaalladheera onneen kootti mufateera waan ta'eef gaafii kana gaafan dhiyeessuu fi maalan lakki ansiif hin ta'uu naan jette. Mungkin hamilee kiyya eeguudhaaf yookaan immoo akkan hin rifanneedhaaf haa jettuullee haa ta'u malee yeroo sanatti yeroon dhiyeessuu fi ani siif hin ta'uu dhiisii naan jette. Jennaanii anatu si jaalladha. Maalis haa ta'u isinis maaliif jette ka jettuun baruu barbaada serious keessa koo ontira ishii ta'u gaafa jettu isinii siif hin ta'u gaafa siin jettu yoo maaliif hamilee gebeessuudha yaani bakka ati nama gaariidha. Uffata hedduu rakkataa ture batallee ji'a Ramadaanaa keessatti baay'ee ulfaataa ture haalli inni keessa ture jechuudha. Ijoollee achi taa'ee karadheetti ergaan ture. Na yaaddaa beektaan yeroo dhukkubsatu dhukkuba isaa qofa osoo hin taane rafeetu iyyuu waan hirribaa damma qulatti hin fakkaatu waan akka ijoollee sobii. Eega jechuudha hirribuma isaa na bira jiru iyyuu nama nuusanni na bira hin jirre miti. Haaluma kanaaf inni utuu inni itti yaadaniin ka'ee gale sababuma dhukkuba isaati jechuudha malee murteeffadheetii miti kan hin ka'ee gale.
dhageessaniittu. Ammas Anaazar wareegama kan biraati kunis. Galiitiin ga'ee yookiin immoo haalli mijaa'ee osoo hin taane maal ta'us baamana kootiitti itti dabalameen jira. An biyya namaa ta'e maallaqa gaarii hojjedhus inni immoo asii dammaana hir'ina dhiigaa fi rakkoo tokko tokko saaxilamaa jira. Mana kamitti maallaqa inni fixuun maaliif innumti nyaatee dhugee waan tokko tokko hin taane kanaafan gara biyyaatti galee jettee obsee akkamitti ibsitu ani hin beeku. Obsee xumura irratti waan dubbatan dubbadhaati sana booda uummataatu isin hin deemin. Uummanni waan isiniin jedhu gastii irra galee isiniin jedhaa gastii argadhaa ta'a. Xumura namee waan nu jalaa hafe. Maaliif isaan dhiiraadha. Yoo haasofne dhumatu anammas taanaan waa tokko wanti naammadhu namoonni baay'een eega dhufee dhibeen kun irra ga'e namoota baay'eedha kan keessaa natti dhufe dhiifama naa godhaa yeroo tokko qofa na dhaggeeffadha. Awwaa'ee kiyya waa'ee sirraa sotoo hin taane waa tokko qofa naammadha. Namoonni baay'eedha natti dhufe miidhamaa baay'eedha. Asumaan waan tokkollee yooni nama tokko namuma akka kan godhata gadi baasuudhaafis natti ulfaata. Dubbachuudhaafis natti ulfaata. Waa baay'ee natti dhudhufaana. Sababa dhibee kanaa waa baay'ee na qorata. Nama walitti nageesse. Akkasuma ta'e mucaa tana deemee viidiyoo isaa waraabee gadhiisee ituun sodaadhutti isaa baay'ee tokkoon sodaataa ture. Maaliif nama ati gargaaramaa turte maaf akkas goota waan jedhu namoonni jecha hin taaneen xiqqoo waan hansaraa waan jedhu namoonni baay'eedha kan natti dhufanii mubiyatillee na beektaa waa baay'ee sitti haasaa ture nama baay'ee sitti fidaa ture. Atuun ni beektaa kanaaf akkasii uummatoota kan koo asitti yoo dogoggoree dhaadhilee dhiifama naa godhaati. Gara FB kiyyaa yookaan ani fooloodhaaf miti laayikiidha yookaan beekamtiitti argachuuf miti. Wanti naammadhu kanuma wanta biraa yoo qabaatan kan biraa immoo viidiyoo kiyya qofa jala gaseenaati mucaa sanaaf yoo dandeessanii yoo maallaqa kafaluu dadhabdan sheerii qofa naa godhaati akka gargaaramu godhaafi. Kanuma inni biraan turuu galatooma ulfaadha. Ayyee namoota gastii argatan dabareedhaan ol galchaati waan jettan jedha waan hafe waan hanqate waan dabalamuu qabu nu dabalaa siin jenna. By the way dhimma mubee kanarratti uummanni Oromoo guutuu keessan waa tokko wayii waan handagadhe jira. Adda durummaadhaan ana caalaatti eenyuun caalaatti adda durummaadhaan obboleessa keenya namoota galateeffattu jennee gaafannaan isasi. Meemee mubee namoota yeroo dhukkubfattu sana keessa si qaqqabanii si wajjin kufanii kaan keessaa namoota galateeffattu namoota dhaamsa dhaamtu yoo jiraate dubbadhu si kanan dagadhe dhiifama. Namoota galateeffattu nama 3,600 jira waan ta'eef maqaa jaraa waamiiti abaluu jedhiiti maqaa jaraa waamii galateeffadhu. Warra dagatte immoo irra siifa darban. Garuu adda durummaadhaan. Ani namoonni baay'eedha. Maqaa jaraa kan hin beeknetu jira. Kan dursa dhufee na bira dhufes hin jira. Kan maqaa jaraas beekutu hin jira. Kana osoo hin jenne ani namoonni keessatti yoo kutaan akkana jechuu osoo hin taane hunduma jira bakka itti galatoomaa kun jedhee gaariidha. Maqaa jaraadha osoo hin taane maaliif natti muufata namoota maqaa hin beekne. Dhugaadha galatoomi. Galatoomi xumurarra waa balleessina. Uummanni Oromoo guutuun keessan anaaf ija bitaatiif ija mirgaati. Argitanii ana dogoggorsiisee ooleyyuu utuun hin yaadin. Utuun ka'ee maqaa nama sadii waamee mucaan kun nama lama immoo dagate akkasii jedhu itti dhaga'ama. Galatoomi mubeekoo baga maqaa namaa waamin ana dogoggoree ilma namaati. Oromoon guutuun keessa warri na bira dhaabattan warri dhuftanii suudiitti na laaltan warri dhuftanii na gargaartan warri galaanaa fiddan warri na geggeessitan warri imbaasii na geessitan warri gara miidiyaatiin sagalee naa taatan guutuun keessan Oromoo koo galatoomaa waan Oromoo taataniif Oromummaa keessaniif rabbiif jecha na bira dhaabattan. No anaa fi laayivii keessa. Taayimingi naa eegan wallaa galatoomaa.